Tolegaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan akkam jirtu nageenya badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu yeroo darbee chapter 3 financial management waanii jechuudha waliin eegallee turre. Sana keessattis time value of money concept isaa waliin ilaalaa turre, akkasuma present value of single sum, future value, akkasuma annuity waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo special case annuity dha kan waliin ilaalu jechuudha. Paartiin kun paartii xumura chapter 3 time value of money jechuudha. Egaan akkuma beekamu maatii channel keenyaa kan hin taane subscribe gochuun maatii channel keenyaa ta'a. Maatii channel keenyaa kan taatan immoo hiriyoota keessaniif share gochuun akka isaan maamila keenya ta'an godhaa. Like, share, subscribe godhaa isiniin jedha. Egaan kutaarraa kana keessatti special case annuity jechuudha. Kana keessatti kan ilaallu perpetuity kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yeroo darbee bakka ta'e wayiitti tuqeen ture. Perpetuity maal akka ta'e jechuudha. Egaan perpetuity definitionuma isaarraa ilaaluu akka dandeenyu definition isaa maal jedha? An annuity in which cash flow continue forever jedha jechuudha. Perpetuity gosa annuity keessaa tokko ta'e maalidha jedha? Continuous forever jedha. An annuity in which cash flow continues forever jedha. Kana jechuun gosa annuity ta'e cash flow isaa jechuudha indefinite period kan ta'eef kan itti fufu jechuudha. Kan hin dhaabbanne wayii tokko jechuudha. Yeroo inni itti dhaabbatu kan hin beekamne yookiis immoo itti fufaa wayii jechuudha. Perpetuity jechuun tiyyuu meaning isaa osoo dictionary ilaaltanii continuity waan qabu wayii tokko jechuudha. Yookiis specific future period isaa kan hin beekamne jechuudha perpetuity. Kanaaf perpetuity is an annuity in which cash flow continue forever jedha jechuudha. Amma ordinary annuity du'i kan jennu specific period isaa future period isaa beekna jechuudha. Waggaa 10 fi kan itti fufu waggaa 5 fi waggaa 6 meeqa ta'uu danda'a. Isa kana keessatti garuu perpetuity keessatti jechuudha it continues for indefinite period jechuudha. Yookiis we don't know it is a specific future period jechuudha. Cash flow kun yeroo waggaa meeqaaf akka itti fufu hin beeknu indefinite future period dha jechuudha. Kanaaf definition in perpetuity kana fakkaata. Formulaan isaa present value of perpetuity akkamitti barbaanna jedha? R capital over R small. R capitalin kuni periodic payment dha jechuudha. Periodic payment periodically hammanni kaffalaa deemu cash flow sun. For example dhibba tokko kaffalaa deemuu danda'a. Ji'a ta'u waggaa ta'u dhibba tokko kaffalaa kan deemu sun R capitalii kana yookiis immoo periodic payment jedhamte jechuudha. R smallin kun immoo interest rate per period ishee jennu sanadha. Yeroo darbe kaasaa turre jechuudha. So present value of perpetuity gaafa barbaannu jechuudha. R capital or periodic payment over interest rate per period ishee jennu kana jechuudha. Future value of perpetuity immoo formula fayyadamnu hin qabnu because it cannot be calculated because it requires a specific future data jechuudha. Future value of perpetuity barbaaduu hin dandeenyu. Maaliif yeroo hammamiif akka inni itti fufu cash flow sun hin beeknu waan ta'eef future value perpetuity tokko haganadha jenne calculate gochuu yookiin shallaguu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf future value barbaannu jechuudha perpetuity keessatti. Indefinite period dha waan ta'eef cash flow sun kan inni itti fufu it continues forever jenneerra waan ta'eef definition isaa keessatti future value isaa unknown dha jechuudha perpetuity. Present value isaa periodic payment over R jenneerra jechuudha. Mee example tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Maal jedha example kun? An investment offers a perpetual cash flow of birr 1000 every year jedha.
The record rate of return on similar investment is 8% jedha. Then what is the value today of the investment if interest rate is compounded annually jedha. B irratti immoo maal nu gaafata, what about future value of the investment jedha jechuudha. So as keessatti maal jedha, investmentiin maal offer godha jedha, perpetual cash flow every year wagga waggaan 1,000 jechuudha kan inni offer godhu. Yeroon isaa indefinite period fidha, itti fufaa jechuudha. Waan kun yeroo kanatti xumurama kan jedhu hin beeknu jechuudha. Every year wagga waggaan maal godha, qarshii 1,000 offer godha jechuudha. Isaa booddee hammam barbaada investmentiin suni, return hammam barbaada, percentii 8 barbaada. So kanaafi maal calculate godhaanuun jedha, percent value perpetuity kanaafi future value. Akkuma beekamu predict paymentiin asirraa arri inni jennu meeqadha, qarshii 1,000 jennu kanadha jechuudha. R capitaliin jechuudha predict paymentiin. R small interest per period immoo as keessatti maalidha, as keessatti annually dha kan inni compound ta'u waan ta'eef interest per period keenya 8% over 1 jechuudha. 80 mataa jechuudha R small keenya. So percent value of perpetuity kana gaafa barbaannu 1,000 kana meeqaaf irra jechuudha, percentii 8tiif hirree argannaa jechuudha. Percentii 8 keenyaaf hirree argannaa. Yeroo kana qarshii meeqataa calculate gootanii calculation galchitanii argachuu dandeessu jechuudha. Percentii 8 yookiis immoo 1,000 hiruu duwwaa tuqaa duwwaa 8tiif jettanii calculate gootanii argachuu dandeessu. Percent value. Future value isaa immoo calculate gochuu hin dandeenyu. B irratti kan nu gaafate what about future value of investment isa jedhu kanaaf jechuudha. Maaliif jennaan specific future period isaa hin beeknu jennee kaasne irra waan ta'eef jechuudha. Bifa kanaan ilaalla jechuudha. Inni kabiraan growing annuity kan jedhu jechuudha. Growing annuity immoo definition isaa annuity that grows by a constant rate or G every period. Kana jechuun immoo annuity mata'ee rate of return isaa suni every year constant percentii constant ta'e yookiin percentii dhaabbataa wayii tokkoon kan dabalaa deemu jechuudha. Reetiinsa wagga waggaan fakkeenya percentii 2 dabalaa deemuu danda'a, percentii 4 dabalaa deemuu danda'a waggaadhaa gara waggaatti jechuudha. Yookiis periodii gara periodii maalidha kan dabalaa deemu growing annuity jennaa jechuudha. Yeroo kana present value calculate gochuu nu barbaachisa, future value akkasuma annuity fi perpetuity akkamitti calculate goona kan jennu ilaaluu nu barbaachisaa jechuudha. So present value of growing ordinary annuity akkamitti calculate goona kan jedhuu fi present value of growing annuity keenya maal goona akkuma sirraa argaa jirtan formula kana R into jenne, R jechuun predict payment, R into jenne 1 minus ammas bracket keessa galchine 1 plus G. G jechuun hammattiin ratein sun dabalaa jirtu jechuudha. G sun over jenne 1 plus R. R jechuun rate of return percentii yookiis immoo interest keenya sana jechuudha. Interest per period jenne the power of N over R minus G. R minus G jechuun interest rate minus growing rate sana jechuudha. Bifa kanaan formula kana qabattanii yoo gaaffiin tokko isinii kenname ratein isaa dabalaa jira taanaan bifa kanaanidha. Present value of ordinary annuity kan isin calculate gochuu dandeessan jechuudha. Future value immoo maal goona jechuudha. Future value of growing annuity yeroo calculate goonu ordinary annuity keessatti R jechuun predict payment into jenne bracket keessa galchine yookaan bracket banne R plus 1
the power of n minus jenna 1 plus g the power of n over r minus g jenna jechuudha. Calculate bifa kanaan calculate goona jechuudha. Future value of growing ordinary annuity calculate gochuuf jechuudha. Akka formula kana qabannaan yeroo fakkeenya keessatti ni kennamu formula kanatti naqxanii argattu. Inni kabiraan present value of perpetuity immoo akkamitti calculate goona kan jedhudha. Present value of perpetuity kan reettiin isaa dabalaa deemu jechuudha. Reettiin isaa dabalaa deema yoo ta'e present value perpetuity akkamitti calculate goona isa jedhuuf R capital in predict payment jechuudha over R small minus G interest rate per predi minus growing rate sana jechuudha. Present value of perpetuity growing perpetuity keenya calculate godhuuf jechuudha. Bifa kanaan nuyi kan calculate goona. Growing miti yoo ta'e R capital over R small ma qofaa goona. Yoo rating sun constant rate wayitiin dabalaa deema yoo ta'e garuu present value calculate godhaa yeroo jedhamnu R interest rate per predi minus growing rate sana irraa hir'isnee argannaa jechuudha. Egaa formulaa asirratti ilaallee kana qabanneeti fakkeenyaan haa ilaallume. Fakkeenyaan ishee kana sirriitti qabachuuf hin barbaachisa. Then maal jedhaa example kana ilaallu. Example salgaffaa kana BAC company purchased a multi-purpose equipment promising to pay 10,000 at end of each of next 5 years starting December 31, 2020 jedha. The company has also agreed to increase the payments by 5% each year jedha. Ilaa argitanii as keessatti maal gochuu walii galeedha. Reetii sana yookiis immoo paymentii yookaan interestii sana waggaan percentage 5 dabaluuf walii galeedha. G keenya kana jechuudha asirraa. How much is the cost of the equipment if the market interest rate is 8% compounded annually jedha. Egaa as keessatti maal barbaaduu qabna? Jalqaba maal nu gaafate? Cost of equipment gaafa jedhu maal wajjin wal qabata? Cost of equipment tokko gaafa barbaannu jechuudha. Present value of ordinary annuity wajjin wal qabata. Yeroo cost of an equipment yeroo baay'ee gaafa nu gaafatu jechuudha. Maal barbaaduufidha yeroo baay'ee? Present value barbaaduufidha. Amma as keessatti predict payment insaayu kan hammam kaffalaa deemadha. At end of each year gaafa jedhu ordinary ta'uusaa adda baasuu qabna. Predict payment isaa as keessatti 10,000dha. Dhuma waggaa irratti waggaa 5f meeqa kaffaluuf walii galee qarshii 10,000 jedha. Isaa booddee R smalliin keenya as keessatti meeqadha? Percentii 8dha. Market interest rate jechuudha. Kabiraammoo maal walii galee kaampaaniin kuni payment isaa sana percentii 5 waggaadhaa gara waggaatti dabaluuf yookaan kaffaluuf walii galeera. Ishee jechuun percentii 5 sun G keenya sanadha jechuudha. G percentii 5. Then kana booda present value of growing ordinary annuity keenya calculate godhuuf formula asitti ilaalaa turre kana apply gochuu jechuudha. Kanumatti galchinee resultiin nuu fidu ilaalu jechuudha. So gaafa ilaallu R into jenne R'n keenya 10,000 jechuudha. Into jenne 1 minus into bracket bannee ammasi 1 plus 5%. 5% jechuun G keenya sana jechuudha. Over 1 plus 8%. 8% jechuun R small yookaan interest rate per predi. The power of 5. 5 jechuun immoo yearii keenyadha. Waggaa meeqaaf tura? Waggaa 5f jedhe waan ta'eef jechuudha. Over jenne formulaan keenya maalidha? R small minus G keenya sana jechuudha. Market interest rate minus growing rate jechuudha. 8% minus 5% jechuudha. Resultiin nuu fidu jechuudha. Gaafa keessa galchitanii ilaaltanii 43,794.7 4
sinii dhufaa jechuudha. Present value of growing annuity keenya jechuudha. Inni kun immoo mee gaaffii kana haa ilaallu itti fufne. BAC company is planning a fund for purchase of multi-purpose equipment. It will deposit BRL 10,000 at the end of each next 5 years starting December 31, 2020. The company plans to increase each yearly deposit by 5% to accommodate for price increase over coming 5 years. How much will be the balance of the fund at the end of 5 years if the market interest rate is 8% compound annually? Kennamni akkuma jirutti ta'ee as keessatti example 9 wajjin garaagarummaan isaa waan tokko qofaadha. Example 9 irratti kan nu gaafate cost of equipment sanadha. Kana jechuun percent value jechuudha. As keessatti immoo future value of growing ordinary annuity nu gaafachaa jira. Maal jedhaa dhumarratti how much will be the balance of the fund at end of the 5 year if the market interest 8% compounded annually jedha. As keessatti maalidha future value gaafatamaa jira jechuudha. Future value. Arri kapitaaliin keenya kana jechuun predict paymentiin keenya 10,000dha. Akkuma duraa sana jechuudha. 10,000dha. Kabiraan growing ratein keenya yookiis jiin keenya meeqadha 5%dha. Akkuma duraa jechuudha. Isaa booddee kabiraan maaltu nuu kenna market interest rate yookaan interest per period keenya as keessatti 8%dha. 8% small in keenya jechuudha. So kan nuyi barbaan future value isaati jechuudha. Future value of growing annuity. Maaliif jiin keenya as keessatti maal walii galeera as keessatti yookiis maal karoorseera kaampaaniin kun yearly deposit isaa sana yookiin predict payment isaa sana percentii 5 dabaluuf walii galeera jechuudha. So duubatti deebinee formulaa isaa gaafa ilaallu future value of growing ordinary annuity keenya bifa kanaan calculate goonaa jenneerra. Then amma formulaa kana keessa galchine baasuu jechuudha. Malee wanta bira waan goonu tokko illee hin qabnu jechuudha. So yeroo kana calculate goonu formulaan keenya maalidha? R into jenneerra. R'n keenya as keessatti 10,000dha. 1 plus 8% R small keenya jechuudha. R small yookaan market interest rate the power of 5 jechuun yearii keenyadha. Waggaa 5f tura waan ta'eef as keessatti. Minus jenneeti 1 plus 5% growing annuity yookaas G ishee jennu san percentage 5 waggaan percentage 5 dabaluuf walii galeera jechuudha. Sanaaf G'n keenya 5%dha. The power of 5 jenneeti over R small minus G jechuudha. R small interest rate yookaan market interest rate minus growing rate keenya jechuudha. Kana gaafatti galchine ilaallu meeqa nuuf dhufa jechuudha. 64,348 tuqaa 84 nuuf dhufa jechuudha. Future value of growing ordinary annuity keenya jechuudha. Kanaaf bifa kanaanidha jechuudha kan nuyi calculate goonu. Inni kabiraani present value of growing perpetuity keenya immoo akkamitti calculate goona jenne R capital over R capital jechuun predict payment over R small minus G jenneerra. R small minus G jenne calculate goonaa jenneerra. Mee fakkeenyaaf haa ilaallu. BAC company purchased a multi-purpose equipment promising to pay 10,000 at end of each year starting December 31, 2024 indefinite period jedha. Indefinite period gaafa jedhu asumarraa maal hubattu perpetuity ta'uusaa. The company has also agreed to increase payment by 5% each year. Waggaan immoo kaampaaniin kun paymentii sana percentage 5 dabaluuf walii galeera. Constant rate 5% dhaan jechuudha. So
how much is the cost of equipment if the market interest rate is 8% compounded annually jedha. So kanaaf kana gaafa calculate goonu akkamitti calculate goona jechuudha. Predict paymentiin keenya 10,000dha akkuma duraa jechuudha. Market interest rate isaa 8%, G'n yookaan growing rate isaa 5% kanuma duraati. As keessatti garaagarummaan isaa maalidha? Indefinite period dha jechuudha. Inni dura definite period for 5 years jedha kan duraa keessatti. As keessatti garuu yeroo hammamiif hamma turu hin beeknu. Kanaaf iyyuu perpetuity dha jechuudha. So present value of growing perpetuity gaafa calculate goonu predict payment keenya yookaan 10,000 over jenne R small or interest rate per period yookaan market interest rate 8% minus jenne growing rate keenya kanarraa hir'isnee gaafa argannu resultii keenya kana nuuf kenna jechuudha. Resultii keenya kana nuuf kenna. Bifa kanaan growing annuity keenya calculate goona jechuudha. Present value isaa future value isaa jechuudha. Kana erga jenne topikiin kan biraan nu ilaallu effective annual rate and nominal rate kan jedhudha jechuudha. Effective maali, nominal rate maali kan jedhu beekuun illee barbaachisaadha. Effective annual rate gaafa jennu the annual rate that produce the same result as a compounding at the predict rate for C times per year jedha. Kana jechuun effective annual rate yookaan actual annual rate jechuudha karaa jechuudha. Kana jechuun investorri tokko actually rate hammam argachuu akka hammam argata kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Effective annual rate kan jennu. Actually investorri tokko hammam argata investment isaa rate isaa hammam argata kan jedhu kan nutti agarsiisudha. Nominally jechuun stated wayidha. Amma fakkeenyaaf baankiilee fakkeenyaaf Awaash baankii fi cooperative baankii fudhannu. Fakkeenyaaf stated rate isaanii 5% ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Awaash irratti qusachuu dandeessu yookiin cooperative irratti qusachuu dandeessu. Interest rate isaanii stated suni maal ta'uu danda'a? 5% ta'uu danda'a. Garuu return sin actually argattanii cooperative irraa kan argattanii fi Awaash baankii irraa kan argattan garaagaraa ta'uu danda'a. Maaliif? Because of compounding period. Keenya compounding period xiyyeeffannoo keessa galcha. It takes into account a compounding period jechuudha. Effective annual rate keenya. Nominal keenya yookaan stated keenya garuu compounding period it doesn't take into account a compounding period jechuudha. Xiyyeeffannoo keessa hin galchu compounding period nominal jechuudha. Kanaaf iyyuu amma fakkeenyaaf osoo invest gochuu barbaaddanii 5% jedha, Awaashis cooperative 5% jedha. Kanaaf wal qixa isinitti fakkaachuu danda'a. Return sin achirraa argattan. Garuu because of compounding difference you may not get the same return from your investment jechuudha. Kana jechuun Awaashii fi cooperative invest gootanii nominal rate isaa wal qixa isinitti fakkaate return sin argattan garuu garaagarii ta'uu danda'a jechuudha. Compounding rate isaa fakkeenyaaf kani Awaashii monthly ta'uu danda'a, kani cooperative immoo quarterly ta'uu danda'a. Sababa kana actual rate of return isaa garaagariidha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan adda baafachuu qabdu jechuudha. So effective annual rate keenya wanta actual rate investorri tokko investment isaarraa argatu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Nominaliin garuu stated wayiidha. Kan compounding period xiyyeeffannoo keessa hin galchine jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaanii kanadha. So effective annual rate keenya formula ta'e qaba. Innis maalidha? 1 plus jenna. 1 plus akkuma sirraa argaa jirtan
quoted rate jechuun stated jechuudha. Stated keenya jechuudha. Over C jechuun immoo compounding period jechuudha. Asirraa akkuma argitan R over C in the power of C minus 1 jettanii argattu jechuudha. Quoted rate jechuun R small ishee jenne sila calculate gochaa turre jechuudha. Bifa kanaan kan isin effective interest rate keessan argattan jechuudha. Bifa kanaan yoo nominal rate isinii kenname actually hammam argata return jettanii yoo calculate gochuu barbaadan formula kanatti galchitanii ilaaltu jechuudha. Then you get actual annual rate of return of an investment jechuudha. So maaliif nu fayyada yeroo baay'ee effective interest rate in Kenya investment in Kenya which one is better jenne adda baasuuf nu gargaara jechuudha. Kanaaf iyyuu mee fakkeenya kana ilaalle adabar sirriitti akkasiniif galuuf jechuudha. BAC company received the following interest offers from 3 different banks. Which of these is the best if you are thinking of opening a saving account? Which of these is best if they represent loan rates jedha. Amma as keessatti baankilee sadiitu jira. A, B and C jechuudha. Baankilee sadii jira. Nominal interest rate insa kan 11% dha. Kan inni compound ta'u daily dha jechuudha. Actually isa gaafa barbaadan formula ishee duraatti galchitanii jechuudha. Kunoo kanatti galchitanii yeroo laaltan actually insa meeqa isinii dhufa? Kan kuni meeqa isinii dhufa jechuudha. Ifama 11 tuqaa meeqa isiniif dhufa jechuudha. 11 tuqaa 63% isiniif dhufa jechuudha. B immoo yoo ilaaltanii nominaalinsaa yookaan stateediinsaa jechuudha 11 tuqaa 5% kan inni compound ta'u quarterly jechuudha. Waggaatti si'a 4 jechuudha. Yookaan yeroo 4f actually insaa yoo ilaalle immoo meeqadha? 12 tuqaa 1% jechuudha. Kana calculate gochuuf 1 plus jettu gabaabumatti ishee kana sirriitti argachuuf fakkeenyaaf kan B kana yoo hojjenne jechuudha 1 plus jenne 1% kana jechuudha. 11.5% over 4 jechuudha. C keenya jechuudha. The power of 4 minus 1 jenne yoo calculate goone 11.1% yookaan effective annual rate keenya arganna jechuudha. Bifa kanaan calculate yoo goone jechuudha. C immoo baankiin C kun immoo nominaliin isaa 12% dha. Compound kan inni ta'u annually dha. Effective isaa meeqadha? 12% dha jechuudha. As keessatti kan isinitti himuu barbaadu compound kan inni ta'u annually compound ta'a yoo ta'e jechuudha. Effective fi nominaliin isaa maal ta'a? Wal qixa ta'a jechuudha. Kan inni compound ta'u annually yoo ta'e jechuudha. So amma kana keessaa maal gaaffiin nu gaafachaa jiru as keessatti saving account banachaa jirta yoo ta'e baankilee sadan kana keessaa kamtu best dha jedha. Akkasuma immoo loan rate yookiis immoo liqaa wayii tokko yoo liqeeffachuu barbaadda ta'e immoo kamtu best dha jedhee nu gaafachaa jira. Kana maal irratti hundoofneetidha gaaffii kana kan deebisnu jechuudha. Effective annual rate keenya irratti hundoofneetidha jechuudha. Gaaffii kana kan nuyi deebisuu dandeenya. So as keessatti saving account banachuu barbaadna yoo ta'e kan filachuu qabna. Effective annual interest rate isaa guddaa kan ta'e filachuu qabna jechuudha. As keessa kana sadan keessa kamtu guddaadha? Effective annual rate isaa baankii B keenya kanadha jechuudha. B keenya kanadha jechuudha. Kanaaf saving account banachuu barbaaddu yoo ta'e effective annual interest rate keenya isa xiqqaa qabu kana filachuu qabna jechuudha. Isa guddaa qabu
dhiifama isa guddaa qabu filachuu qabna jechuudha. Yoo saving account yookaan maallaqa keenya qusachuu barbaanna yoo ta'e effective isa guddaa nuu kaffalu keessaa filachuu qabna. Yoo lower rate yookiin liqaa wayii ta'e immoo isa xiqqaa ta'e keessaa filachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu baankii filachuu qabna jechuudha. Yoo lower rate bakka bu'a yoo ta'e jechuudha. Kanaaf saving account banachuu barbaanna ta'e B is the best jechuudha. Lower rate bakka bu'a yoo ta'e immoo bank A is the best of the three jechuudha. Kana fakkaata waa'een effective fi nominaalii jechuudha. Inni kabiraan maalidha? Formula ma derive gochuu kana ilaalla jechuudha. Inni tokko finding amount of regular payment kan jedhu jechuudha. Predict payment amma future value yookaan present value nuu kenne interest factory keenya nuu kenne regular payment barbaadi jechuu danda'a. Yeroo kana akkamitti barbaadna kan jedhudha. Inni kun just deriving the formula jechuudha. Gabaabumatti maal gochuudha? Formula keenya kan dura ilaalaa turre derive goonee arganna. As keessatti maal barbaaduudha? Regular payment yookaan R yookaan periodic payment isa jennu jechuudha. Fakkeenyaaf future value of jenneerra yeroo dura future value of ordinary annuity keenya maalidha inni R into R times interest factory jenneerra. R times interest factory jenneerra. Kan inni nuyi calculate goonu jechuudha. Into interest factory nuu kenname. Isa kana immoo gaafa derive goonu jechuudha. R keenya barbaaduuf future value kana maaliif irra jechuudha? Interest factory keenya jechuudha. Interest factory keenyaaf yoo hirre regular payment keenya shallaguu ni dandeenya jechuudha. Just deriving the formula dha waan ta'eef kuni sin dhibaayedhe yaadu. Interest factory jechuun waan nuyi cuftuu keessatti barreessaa turre jechuudha. Isheenis 1 plus R the power of n minus 1 over R jenne kan nuyi herreegaa turre interest factory jechuun. Kanaaf predict payment keenya calculate gochuuf future value over interest factory sanaan argannaa jechuudha. Mee akkuma sirraa ilaaltani fakkeenya kanaa ilaallu. Maal jedha fakkeenyi kun BS company is planning to accumulate birr 100,000 over the coming 5 years to purchase multi-purpose equipment jedha. Determine the amount the company must accumulate at the end of each year if the market interest rate is 8% compounded annually jedha. Maal jedha? BAC company kan jedhamu kuni maal gochuu barbaade? Waggoota 5 dhufan keessatti qarshii 100,000 walitti kuufachuu barbaade. Maal gochuu fi equipmentii kaayyoo garaagaraaf oolu bituudhaaf jechuudha. So kana walitti qabuu fi waggaan percentii 8 kan kaffalu wayi predict payment wayi hammam kaffaluu turre jira. Waggaan hammam kaffaluu qaba. Waggaa 5 keessatti maal gochuu fi 100,000 kana accumulate yookiin kuufachuuf dhuma waggaa irratti hammam walitti qabu hammam kaawuu qaba kan jedhu gaafata. Inni kunis R yookaan predict payment jechuudha. So kan ammoo calculate gochuuf akkuma isinitti hime R kanadha kan barbaannu waan ta'eef kaayyoon keenya R keenya kana qofaatti hambisuu fi future value kana maaliif irra jechuudha interest factory yookiis ishee cuftuu keessatti argaa jirru kana firraa jechuudha future value keenya kana jechuudha. As keessatti compound kan inni ta'u siin keenya jechuudha annually waan ta'eef tokkodha. Future value 100,000dha. R keenya R small keenya jechuudha 8% dha. Compound kan inni ta'u yookaan siin tokko waan taateef jijjiiraman fiddu waggaa 5 fi waan ta'eef immoo n keenya 5 baay'isu tokko 5 ta'a. Kan nuyi barbaannu R capital yookaan predict or regular payment kan jennudha. So sana calculate gochuuf akkuma isinitti hime
future value of ordinary annuity over interest factor ishee jennu kana jechuudha. So kanaaf gaafa irru resultiin nu ergannu meeqadha jechuudha. 17,45 sinii dhufa jechuudha. Regular payment or predict payment in keenya bifa kanaan calculate goona. Inni kan biraan finding number of regular payment yookaan N dha. Regular payment keenya yeroo meeqaaf yookiis number of yearly deposit keenya fa yeroo calculate goonu jechuudha. Inni kun immoo yeroo meeqaafidha kan inni payment sana kaffalu jechuudha. Finding a number of regular payment yookaan N keenya calculate gochuu. Inni kunis wantoonni kaan nuu kennamanii isa kanammoo derive goone argachuu jechuudha. Waan addaa tokko illee hin qabu. Inni kunis fakkeenya kanaan ilaallu fe. BAC company is planning to accumulate 100,000 to purchase a multi-purpose equipment jedha. Then determine number of yearly deposit of birr 70,046 which the company must make at the end of each year if the market interest rate is 8% compounded annually jedha. Kana jechuun as keessatti maaltu nuu kennameera? Future value of ordinary annuity keenya nuu kenneera. Innis 100,000 jechuudha. Then number of yearly deposit yookaan N keenya dha kan nu gaafatu. Regular payment keenya immoo yookaan spread payment keenya 17,46 maallaqa hagas nuu kenneera. Market interest rate 8% nuu kenneera. So maal calculate goona jechuudha? Maal calculate goona jechuudha? N keenya calculate goona jechuudha. Kana keessatti yoo table isiniif kenne just haaluma salphaan argachuu dandeessu. Formula kana derive gootan. Yookiis immoo logaritmii fayyadamtanii calculate gochuu dandeessu jechuudha. Kana derive gochuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf yeroo formulaan nuyi qabnu interest factor keenya waan akkasii qabna. Formulaan dura nuyi qabnu future value keenya maalidha jenneerra? Future value keenya future value equals to jenne yeroo duraa jechuudha. R into interest factor jenneerra. R into yookiis multiply by interest factor jenneerra. Inni kana immoo qofaatti barbaaduuf maal goona? Logaritmii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Waan kana rearrange gochuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akkam gochuu dandeenya? Future value kana arriif irra dura. Arriif irreeti interest factor kana qofaatti hambifanne. Interest factor kana qofaatti erga hambifannee booda maal goona? Inni kana qofaatti hambifachuuf immoo maal goona? R small kana future value over R capital kanaan baay'isnee kaaneeti maal goona jechuudha? 1 plus R small the power of n minus 1 keenya qofaatti hambifanne. Qofaatti erga hambifanne minus 1 kana achi ceesisna yookaan bifa ida'uudhaan ceeti jechuudha. Gara sanaatti isaa booddee maaltu nu hafa? R 1 plus R the power of n dha. Ishee kana immoo logaritmii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu yeroo baay'ee table kennuu waan danda'uufi haala salphaan calculate gochuu ni dandeessu. Innis akkamidha? Future value over regular payment jettanii isaa booddee gara table gaafa deemtanii search gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Innis bakka isheen kun jirtu jechuudha. Future value regular payment firtanii wanta argattan sun amma fakkeenyaaf as keessatti 5.865 kana jechuudha. Ishee kana dhaqxanii table future value table irraa yoo ilaaltanii ishee kanaa fi 8% bakka jiru sarara isaarra dhaqxanii gaafa ilaaltanii corresponding table isaa jechuudha. Gaafa dhaqxanii ilaaltan bakka n jirtu argattu. Isheenis bakki n jirtu amma fakkeenyaaf asitti 8% dha. Isaa booddee future value over R capitaliin kun meeqadha? 5.865 jechuudha. Kallattii kanarra yoo dhaqxanii barbaaddanii
bakki enniin itti argamtu sun maalidha? Ennii keenya sana ni argattu jechuudha. Gabaabumatti garuu yoo loogaalizimii fayyadamtan ni argattu jechuudha. Ani teebilicha teelegiraamii irra isiniin kaa'aa achirraa ilaaluu dandeessu. Garuu loogaalizimii hojjedhee ilaaleera. Innis meeqa dhufa? 5 dhufa as keessatti yoo dhaqxanii ilaaltan, yookaas immoo teebilii yoo ilaaltan 5 isiniif dhufuu danda'a jechuudha. 5 isiniif dhufa. Bifa kanaanidha kan isin kaalkuleet gootanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf teebilii kanarraa xiqqoo isin agarsiisuu fi 8% asii bakka kana jirtila. Bakka kanatti arguu dandeessu. Isaa booddee 5.865 yoo dhuftanii ilaaltan bakka kana jirti. Yoo cross bonding isaa akkana deemtanii yoo ilaaltan jechuudha, enniin keenya bakka kam jira jechuudha? 5 irra jira jechuudha. Kanaaf iyyuu enniin keenya as keessatti 5 ta'a jechuudha. Gabaabumatti yoo loogaalizimii fayyadamtan immoo karaa salphaan argachuu dandeessu. Kana fakkaata. Regular payment yookaan number of regular payment yookaan ennii keenya calculate gochuuni. Inni kabiraan interestii keenya barbaaduudha. Inni kunis teebilii fayyadaman malee calculationii salphaadhaan waan nu dhufuu miti jechuudha. Innis teebilii fayyadamneeti arganna. Garuu jalqaba maal goona? Steepii ta'e wayii deemneetu gara teebilii deemna jechuudha. Kan nuyi gara teebilii deemnu steepii murtoofte tokko erga deemneeti. Steepiin sunis akkuma duraa maal gootuu jechuudha. Arrii keenya barbaaduu fi future value jettu, future value over regular payment or predict payment keenyaaf erga qoonnee booddee bakka isheen itti argamtu teebilii irraa jechuudha. Ennii fi isheen kun bakka isheen itti argamtu, waan nuyi qoasitti hirre kun bakka isheen itti argamtu dhaqnee barbaannaa jechuudha teebilii irraa. Then isheen interestii keenya nuu taate jechuudha. Amma fakkeenyaaf example kanarraa finding R yookaan interest rate per period nuun jedha. Innis BSC company fakkeenyi kun BSC company purchased an equipment for birr 100,000 on credit. It promised to pay birr of 15,600 at the end of each of coming 10 years. Determine interest rate per period if it is compounded annually. Annually yo compounded ta'e predict payment insa yookaan regular payment insa 15,000 jechuudha. Dhuma waggaa irratti jechuudha kan inni kaffalu. Future value isaa yookaan kuufamni isaa 100,000dha jechuudha. Waggaa meeqaaf immoo waggaa 10fidha. As keessatti kan inni dhoowwate maalidha? Interest rate per period keenya jechuudha. So what we have to calculate is interest rate per period jechuudha. Kanaaf kennama keenya as keessaa present value keenya 100,000 nuu kenneera. Regular payment keenya 15,600 nuu kenneera. Arri C keenya waanidha, compounded annually jedha waan ta'eef jechuudha. Ennii keenya immoo meeqa nuu kenneera? 10 jechuudha. Innis C times year jechuudha. 10 nuu ta'a. Kan nuyi herreegnu maalidha? R small keenya jechuudha. So kana gaafa calculate goonu maal gochuu qabna? Interest factoriin akkasitti qobaatti nuu hafti. Maaliif jalqaba maal goona? Present value keenya kana regular payment keenya kanaaf qoonna. Isheenis dhufti 6.403 dhufti jechuudha. Gaafa ring interest factoriin keenya kun qofaatti hafa. Isaa booddee maal goona? Teebilii present value deemneeti jechuudha. Kallattii 6.403 jiru kunii fi yiiriin 10 kun bakka inni jiru dhaqnee barbaannaa jechuudha. Yoo dhaqnee barbaannu amma persentii 9 nuuf ta'a. Dhaqxanii yoo barbaaddan fakkeenyaaf nan qabanatti fakkaata isinitti agarsiisuu fi kuno maal barbaanna asirraa yiiriin keenya meeqa? Yiiriin keenya 10 asii kana 10 irra ilaallannaa jechuudha. 10 erga ilaallee booda isaa booddee 10 erga ilaallee booda 6.4
kan bakka isheen jirtu barbaanna. Kallachuma 10 irraa immoo jechuudha. 6.4 bakka isheen jirtu laalla. Innis kallattii kamitti argama jechuudha. Directly deemnee gaafa ilaallu 6.4 eessatti argama jechuudha. Naannoo 9% jettu kanatti argamti jechuudha. Naannoo 9% jettu kanatti argamti. Asirraa 10 asirraa 9 kanarra yoo dhuftan jechuudha. Bakka kanatti argattu jechuudha. Bifa kanaan kanarraa barbaaddu jechuudha. Kana fakkaataa inni kabiraan toopikiin har'a ilaallu jechuudha. Maalidha? Toopikileen nuufan lamatu jiru. Isaanis maalidha? Uneven cash flowdha. Uneven cash flow. Cash flowni yerootti wal fakkaataa ta'uu dhiisu. Amma annuitii dura ilaalaa turre keessatti 100 kuusaa deema taanaan 100 dhuma waggaa irratti yookaan dhuma ji'aa irratti 100 walitti kuusaa deema. Garuu immoo yoo ji'a jalqabaarra 100, ji'a lammaffaarra 500, ji'a sadaffaarra 1000 akkasitti deema. Jijjiiramaa deema yoo ta'e future value akkamitti calculate goona? Present value akkamitti calculate goona kan jennu ilaaluudha. Uneven cash flow kan jennu jechuudha. So definition isaa akkuma isinitti when R or periodic or regular payment is not constant over n periods jedha jechuudha. Formulaan isaa as keessatti future value keenya calculate gochuu fi R1 over 1 plus R the power of n plus jenna. R2 over 1 plus R the power of 2 plus jenne akkasumatti itti fufaa deemna jechuudha. Future value gaafa jennu immoo powerii ishee kana hir'isaa deemna. Yeroo present value jennu poweriin isaa dabalaa deema. Discounting jalatti jechuudha. As keessatti immoo future value of uneven cash flow keessatti immoo hir'isaa deemna jechuudha. Mee fakkeenyaan haa ilaallu. Uneven cash flow jechuudha. Fakkeenya kana keessatti fakkeenyi kun maal jedha? Fakkeenya kana keessatti examplein 16ffaa kun an investment will pay 10,000 at the end of each of the next 3 years jedha. Birri 2,000 at end of 4 year, birri 3,000 at the end of 5 year, and birri 5,000 at the end of 6 year jedha. If other investment of equal risk earns 8% annually, what is investment present value and it is future value jedha. Kana jechuun amma investmentiin kun jalqaba maal waggaa 3 walitti aananii fi qarshii 1,000 invest gochuu barbaade. Isaa booddee maalidha? Waggaa arfaffaa irratti qarshii 2,000 invest godhe. Waggaa shanaffaa irratti qarshii 3,000. Waggaa ja'affaa irratti qarshii 5,000 invest gochuu barbaade. Interest rate yookiin market interest rate isaa return amma argamsiisaaf jechuudha 5% annually. Wal fakkaataadha jechuudha. Kan inni adda ta'e cash flow isaa jechuudha. Jalqabaaf 1,000 erga walitti qabee booddee waggaa arfaffaa irratti 2,000, waggaa sadaffaa irratti 3,000, waggaa arfaffaa irratti 3,000, waggaa shanaffaa irratti jedhee akkasuma garaagar ta'aa deemaa jechuudha. So yeroo kana uneven cash flow dha jenne present value akkamitti calculate goona, future value akkamitti calculate goona gaafa jennu. So akkuma formulaa keenya dura ilaalle present value gaafa calculate goonu 1,000 jenna. 1,000 jenna. Hiruu meeqa jenna? 1 plus R jechuun 8% jechuudha. 1 plus 8% the power of n jechuudha. N'n keenya asitti meeqa? Tokko isa jalqabaa irratti tokko jechuudha. Plus jechaa deemna. Waggaa lammaffaa irratti hammam? 1,000. 1,000 dha. Over jenne 1 plus jenna. 1 plus jenna. R jechuun 8% jechuudha. The power of 2 jechuudha ammoo. N'n keenya waggaa lammaffaa irratti 2 waan ta'uuf jechuudha.
Amma akkasuma deemaa deemna. Waggaa arfaffaarra gaafa geenyu maal jenna? 2,000 jecha 2,000 jenna jechuudha. Waggoota sadiif 1,100dha. Waggaa arfaffaarratti 2,000 jenna. 2,000 irra jenna 1 plus arriin keenya 8%dha. The power of 4 jenna waggaa arfaffaarratti. Akkasuma waggaa shanaffaarratti 3,000 jechuudha. 3,000 irra 1 plus 8% the power of 5 jennee kana hundasaa gaafa walitti daanu riizaaltiin nuyi argannu 9,000 fi 239.75 kaalkuleet godhaa ilaala. Kaalkuleeshiniitti galchaati. Foormulaama dura sinii kenname ilaalladhaati jechuudha. Ishee kana itti fayyadamuun foormulaa asirratti argitan kana fayyadamu yoo kaalkuleet gootan simply you can get this result jechuudha. Result kana argachuu dandeessu. Future value immoo hinti isaa karaa sin qabsiiseen sin immoo kaalkuleeteratti galchitanii ilaaltu jechuudha. Future value jechuudha. Future value immoo maal goona jenneerra r into jenne 1 plus r capitalidha kan dura jenne r capital into 1 plus r the power of n minus 1 jechaa deemna jechuudha. Amma isa jalqabaa irratti maal ta'uu qaba jechuudha. Isa jalqabaa irratti r'n keenya 1,000dha. Jalqaba waggichaa irratti maal godhe 1,000 walitti kuufachuu barbaade waan ta'eef 1,000 into jenne 1 plus jenna. 1 plus r jechuun 8% jechuudha. 8% the power of jenna 6 minus 1 jechuudha. 6 minus 1 waggoota 6 turaa jira waan ta'eef 6 minus 1 jenna. Ixaanee 1,000 into jenne 1 plus 8% the power of 6 minus 2 jechuudha. Isa akkasuma jechaa deemna. Waggaa arfaffaarra gaafa geenyu 2,000 ta'aa jechuudha. 2,000 into jenne 1 plus 8% minus n minus or 6 minus 4 jenna jechuudha. Akkasitti dhumarratti maal ta'a? Dhumarratti amma fakkeenyaaf 5,000 kun waan wanti ni jettuun qabdu jechuudha. 6 minus 6 taati waan ta'eef 5,000 taati. Kanneen riizaaltota kana immoo walitti dha'aa deemna waan ta'eef riizaaltiin nuyi argannu 14,662.33 ta'a jechuudha. Gabaabumatti foormulaa kana itti galchaama deemuudha. Waan addaa waan nama barbaadu hin jiru jechuudha. Kanaaf bifa kanaan kaalkuleet gochuutu isinirra jiraata jechuudha. Future value bifa kanaanii, present value bifa kanaanii kana fakkaata. Dhumarratti kan ilaallu deferred annuity kan jedhudha jechuudha. Konseptii sin baruu qabdanii jechuudha. Deferred annuity kan jedhu immoo maalidha? Definition isaa maalidha? Deferred annuity kan jedhu definition isa an annuity where payment or are delayed until a certain period has elapsed. It usually has two stages, namely accumulation and payment stage. Deferred annuity kuni gosa annuity ta'e payment isa immediately hin jalqabu jechuudha. Yeroo murtaa'e tokkoof taa'e isaa booddee yeroo murtaa'e tokkoof delay gootanii yookaas payment hin kaffalamu. Isaa booddee yeroo murtaa'e sana booddee eegalaa jechuudha. Waggoota muraasaaf delay gootanii paymentiin waggoota muraasaa booddee kan eegalu deferred annuityidha. Inni kunis stage lama qaba. Stage accumulation stage fi payment stage kan jennu jechuudha. Yeroo baay'ee insurance contractidha kan inni fayyadamu jechuudha. Insureriin maal godha? Maallaqa walitti qaba nama dhuunfaarraa jechuudha. Yeroo murtaa'eef kuufateetu namni dhuunfaa suni paymentiin isaa immoo yeroo murtaa'e booddee bifa regularii ta'eetiin kaffalamaa fi deemaa jechuudha. Yeroo baay'ee retirementiifidha kan deferred paymentiin kan nuyi yeroo baay'ee fayyadamnu jechuudha. Asuma fakkii kanarraa hubachuu ni dandeessu. Fakkii kanarraa akkuma hubachuu dandeessanii maal jedha? Single paymentiin yeroo murtaa'eef itti fufa yookaan deferred period jechuudha yookaan accumulated stage. Isaa booddee yeroo murtaa'eef erga
deferred ta'ee jechuudha. Paymentiin yeroo murtaa'ee booddee eegalaa jechuudha. Yeroo murtaa'ee booddee ni eegala paymentiin jechuudha. Mee fakkeenya isaa haa ilaallu. Giraafii kana yookaan laayinii kana ergaa yaadatti qabattanii booda fakkeenyaan haa ilaallu mee. Fakkeenyi asirratti ilaallu ABC Company jedha. Example kanarratti wants to invest an amount of money today jedha. Today sun January 1 bara 2000 jechuudha. Such that its employee can receive bir 5,000 at the end of every month for 10 years when they retire from work. If the initial investment can earn 9% compounded annually until December 31, 2010 jedha. 2010 isa jennu jechuudha. And then 6% compounded interest when the fund start paying out on January 31, 2011 jedha. How much money must the company invest today jedha. Maal gochuu barbaade ABC Company kuni birrii hamma ta'e wayi amma maal gochuu barbaade deposit gochuu barbaade. Maaliifi hojjetoonni isaa waggaa 10 booda waggaa 10 jechuudha. Bara 2011 booda waggaa 10 ji'aan qarshii 5,500 akka argachuu danda'anitti gaafa retire ta'an yookiin soorama ba'an sana har'a maal gochuu barbaade kaampaaniin ABC Company kun qarshii murtaa'e wayii tokko walitti qabuu barbaade. Qarshii murtaa'e wayii tokko jechuudha. Kanaafi qarshii murtoof hammam walitti qabuu qaba. Initial investmentiin sana hammam deposit gochuu qaba kan jedhu nu gaafata. Kana jechuun example kanarraa akkuma hubachuu yaaltan jechuudha. Yookaan sin hubachiisuuf yaalutti maal godhee waggaa 10 fi akkasaan qarshii yeroo gaafa retire ta'an ji'aan waggaa 10 qarshii 5,500 akkasaan argatan barbaade kaampaaniin sun jechuudha. Eessarraa qabee bara Jaanuwaarii 2011 irraa qabee jechuudha. Kanarraa qabee asit Jaanuwaarii 2011 haa jennu. Jaanuwaarii 31 2011 haa jennu. Asii qabanii waggaa 10f ji'aan qarshii 5,500 akka argatan barbaade. Inni immoo birrii ta'e wayii immoo maal gochuu barbaade invest gochuu barbaade har'a yeroo taayimiin 0 ta'e yookaan immoo Jaanuwaarii 1 2002 kanatti jechuudha. Asii jalqaban immoo asaa jennu Jaanuwaarii 2000 keenya immoo jechuudha. Asaa jennu birrii murtaa'e wayii tokko maal gochuu barbaade invest gochuu barbaade. Parpasiin isaa immoo employee isaa sun waggaa 2011 irraa qabanii ji'aan waggaa 10f qarshii 5,500 akka argataniif jechuudha. So hammam invest gochuu qabaadha har'a. Waggaa 10f diilaayi ta'eetu waggaa 10f maalidha paymentiin sun hin jalqabu jechuudha. Diilaayi ta'eera jechuudha waggaa 10f. So inni akkasii deferredidha. So yeroo kana immoo akkamitti calculate goona jenna. Kanaaf amma oddoo kanatti paymentii jalqaba annuity jechuudha. Kana gidduu ishee jalqabaa haga kanaatti haga Jaanuwaarii 2011tti maalidha? Maaltu jira? Single paymentidha yookaan initial investment jechuudha. Asii qabee immoo Jaanuwaarii 31 2011 irraa qabee immoo annuitydha jechuudha. Kanaaf future value of annuity oddoo kana jirti. Present value of annuity naannoo kanatti arganna. Amma gaa present value of single payment keenya jalqaba oddoo kanatti arganna lashee jalqaba irra jirtu. Future value ishee immoo present value of ordinary annuity keenya nuuf taati jechuudha. Kanaaf yeroo kana calculate goonu fakkeenya kana maal gochuu qabna jechuudha. Akkamitti calculate goona jechuudha. Present value of ordinary annuity keenya future value of single sum yookaan single payment sana wajjin yookaan initial investment sana wajjin wal qixa ta'a. Future value of initial investment sana wajjin.
present value of ordinary annuity keenya sun jechuudha. Akkuma nama laayinii sana irratti sin agarsiisuuf yaale sana jechuudha. Isaa booddee erga akkas ta'e future value of single payment keenyaa fi present value sana wal qixa arga jenne present value ni kan nuyi as keessatti barbaannu present value single payment sana barbaadaa jirra jechuudha. Initial investment hammam har'a invest gochuu qabaa jedha waan ta'eef gaaffichi. Konseptii maalii qabanneetidha? Konseptii deferred annuity qabanneeti. Initial investment sana calculate gochaa jirra jechuudha. So arriin keenya kan hammam argachuu barbaadu jedha 5,500 argachuu barbaadu jedha. Waggaa hammamiif immoo inni jennu ordinary annuity keenya waggaa 10f tura jenneerra. Single sum year keenya 11dha. Innis January 2002 hanga December 2010 waan ta'eef waggaa 11fidha. Single payment keenya jechuudha. Fakkeenyicharraa yoo duubatti deebitanii ilaaltan annual interest rate single sum annually kan inni compound ta'u percentage 9 jenneerra. Annual interest rate ordinary annuity keenya percentage 6. Compounding period single sum keenya tokkodha. Compounding period ordinary annuity keenya immoo 12dha. Compound kan inni ta'u monthly waan ta'eef. Arriin keenya kan single sum yoo calculate goon percentage 9dha. Kan ordinary annuity keenya immoo 6%dha waan ta'eef compound kan inni ta'u monthlydha. Kanaaf 1/2% ta'a jechuudha yookaan 0.5%dha. Inni kabiraan anniin yookaan immoo anniin keenya single sum keenya 11 baay'isuu tokko jennee arganna. Innis 11 ta'a. Inniin kan ordinary annuity keenya immoo compound kan inni ta'u yookaan C jechaa kan turre jechuudha. 12dha jennee waggaa 10f immoo tura waan ta'eef 120 ta'a jechuudha inniin keenya. As keessatti initial investment barbaadaa jira. Karaa biraa maalidha? Present value of single sum keenya sana jechuudha. Kanaaf yeroo kana calculate goonu present value of ordinary annuity fi future value of single sum keenya wal qixa ta'a. Sanas yeroo calculate goonu bifa asirraa argaa jirtan kanaan calculate goona meeqa nuu dhufa 400 5,367 ta'a. Future value of single sum keenyaa fi present value kana erga ta'e present value of single sum keenya immoo akkamitti arganna? Percentage isa kan fayyadamna jechuudha. Future value arganneerra. Future value over interest factor jennee calculate goonaa inneerra dura. Present value of maali jenneerra? Single sum yeroo calculate goonu jechuudha. So future value isa arganne kana yeroo interest factor firree argannu present value of single sum keenya 100 174,532 tokko ta'a jechuudha. Kanaaf ABC kaampaaniin suni hojjetoonni isaa gaafa soorama ba'an sana ji'aan 5,000 argachuuf waggoota 10 walitti aansanii jechuudha. Har'a jechuudha hammam walitti qabuu qaba jechuudha. 174,532 tokko walitti kuusuu invest gochuu qaba jechuudha. Har'a jechuudha. Kunis konseptii deferred annuity of keessaa qaba yookaan isa fayyadamneeti jechuudha. Kutaan har'a kanuma irratti nu gaha. Kutaan ittaanu chapter 4dha walitti deebina jechuudha. Innis risk and returnidha kan nuyi waliin ilaallu jechuudha. Kutaan har'a kanuma irratti nu gaha. Oraa bulaa galatooma.